mirgaa gara ba'a biiftuu gara lixa biiftuus ilaali. Biyya ati argitu kana hundumaa ani kennaa bara baraa godheesiif sanyii keefis nan kenna. Ameen. Ani sanyii kee akka biyyoo lafaa nan godha. Namni biyyoo lafaa lakkaa'u yoo danda'e sanyiin kees akkasuma lakkaa'amuu hin danda'a. Ani isa waan siif kennuuf ka'i dheerina biyyichaa fi bal'ina isaa keessa adeemi jedhe. Abrahaamis dunkaana isaa buqqifatee gara mukeetii qilxuu Mamree warra mandara Kebroonitti dhiyoo bira dhufee taa'e. Achittis Waaqayyoof iddoo aarsaa ijaare. Ameen. Noora. Galanni isaaf haa ta'u. Innis danqessuun sitti adda ba'eetu adeemsa jalqabda. Maturree kee ergaa keessa nama simbiraatiin innis danqessuun jedhaani sitti adda ba'ee adeemsa haaraa jalqabda. Namni ergaa kootee dhu'aa ililchuu Waaqayyo. Abrahaam kun qomoo xiqqoo tokko qomoo namni baay'een iddoo baay'eetti hin beekne sanyii xuruu keessaa miti kan inni ba'e qomoo akka namoonni biyyaatti salphaadha yookaas qomoo xiqqaadha jedhamu tokko keessatti Waaqayyo itti dubbateetu bayi biyya kana keessaa jedhee Waaqayyo itti dubbate. Bayi jedhee kan nama biraa namni Waaqayyoon duwwaadha. Geggeessituun warraan nama geessu jedhu warraan keenya akka ka Waaqayyootti immoo ergi geggeessee manumatti geggeessaadha. Ameen. Ergina geggeessee jedhame. Hammadumatti na geggeessadha. Mammaaksa Oromoo keessaa kan waan naan ta'u geggeessituu namni geggeessituu hin jedhamu. Geggeessituu Waaqayyo. Geggeessee immoo inni hin deebi'u manatti. Ameen. Gaaf tokko Abrahaam manaa ba'eetu Abrahaamti inni jennu kun manaa ba'ee Saaraa Aggaariin fuudhee mucaa wajjin inni waan isaan nyaataniif dhugan itti kenneetu jedhaa qaba qaadhee gara manaatti deebi'e. Mucaan kan isaati. Tu deemanii baraa tokko keessa ga'anii wanti isaan nyaatanis dhuganis harkaa dhume. Abbaadha garuu hin deebi'e biraa. Obsatu dhashee garuu hin deebi'e biraa. Baraa keessa ga'ee mucaan waan nyaatuuf waan dhuguu dhabe naannoon sun naannoo bishaan jiru miti. Iddoo mucaan koo utuun duudhaa ilaalu biratti sagalee isaa dhaga'u fageenyarra dhaabachuu koo naa wayyattee irraa sittee dhaabatte. Kan geggeesse garuu maanni abbaadha ishee. Yoo si geggeesse namni amma du'a biraa duwwaatti si geesse deebi'a. Amma gaafa awwaalaa duwwaatti si wajjin deema. Ergita awwaalamte garuu manatti galee mulluu isaa nyaata akka isaa nyaata. Du'a garasittis kan si duukaa jiru garuu Yesuus. Mee du'a garas jedha. Na Abrahaam kuni nama Waaqayyoo kakuu irraa qabu kakuudhaan baase. Yeroo baay'ee jedheeni sanyii kee keessaa, qomoo kee keessaa, firoota kee keessaa, qabeenya kee keessaa, waan qabdu keessaa hundumaa dhiisiiti gara biyya ansi agarsiisu dhaqee jedhee Waaqayyo. Gaafa Abrahaam qophaa'ee waan qabu fe'atee haadha manaa isaa fudhatee maal jedhu obboleessi duuka ga'e. Loot dhiiga fira na biraa deebii jechuun hin cima. Fira fakkaatee lafa eebba keetii kan si duuka deeme eebba kee saamuu fedhu si duraa hafa. Ameen. Yeroo gabaabin dubbadha na biraa na fina. Na gaafa Abrahaam ba'uuf ka'u Lootis shattee yoo qabu fudhatee duuka ga'e. Gaafa baate qophaan baane garuu si biraa hafa malee. Ameen. Waa si duuka ba'eera gaafa baate qophaa kee miti waa si duuka jira wanti si duuka jiraachuun irra hin jiraanne jira. Garuu warra si biraa hafa maqaa Yesuusiin. Indeemanii utuu adeemaa jiranii biyya ga'uun isaanirra jiru gaan. Warri kakuu qaban gaafa Waaqayyo ba'a isaaniin jedhu karaattis qorumsa qabu. Waan Abrahaamiin mudate tokko isinitti himu. Abrahaamiin haadha manaa irraa fudhatan
Lootiin namni nagaadhaa fayyaa bultee jedheen hin jiru. Maaliif kakuudhaan hin baaneen nama duukaa deemaa? Amma akkaatee nama duukaa hin deemtu kakuudhaan deemtaan jedhee. Isa ilmu jira haadha manaa fudhate yoo akkas ta'e obboleettiidha jedhi malee isaan ajjeesu amma haadha manaa dhaanii namaa kennuurra ga'e qoromsa keessa ba'e. Kakuu qaba garuu. Ba'i waaqayyootiin ba'e garuu. Dhaqisi duukaan jira waaqayyo isa yuutta sitti agarsiisaa jedheeni. Isa mee amma waaqayyo biyya sitti qayyaraa jenneenu isin irratti raajnu otoo hin taane yeroo sana waaqayyo akkas jedheen biyya ansi agarsiisu deemtan. Daayirekshinii kenneefi manaa baaseetu karaa ga'ee haadha manaa jalaa fudhatan. Waaqayyo simitii kan mana na baase hin jennu. Ilaame ergi baay'inaan jedhe situ narraa fudhatama malee lafa jedhame isaanuma hangaa. Jedhe malee waaqayyo irratti hin gungunne. Sadarkaadha manaa irraa fudhatanii irra ga'eetu waaqayyo maana baafte, na ajjeesuuf na baafte, na salphisuuf na baafte, akkas na gochuuf na baafte eeganaa kissii nanne waaqayyo wajjin hafuura kissii maqaa Yesuus irraa dhaabeera. Kissiin karaa nama dhaabdi. Namni gungumu karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Namni gungumu karaa dheeraa hin deemu. Saba Israa'el yoo fudhatan lafa onaa keessatti akka isaan dhuman kan isaan godhe gungummii isaaniiti. Har'a nyaataniitu borummoo gungummii jalqabu. Gaafa nyaatanii faarfatu lafa dhiitu ol ka'u waan garaa garaa jedhu kabaroo fudhatanii wal hirkaa faarfannaa kana qaqayyaranii ma jedhu. Gaafa bari'ee immoo takka deemanii immoo haala waaqayyoo buqqee masalanuu wayyaa ilaata maaloo salanuu wayyaa ilaata jedhu. Kanaaf isa kaan bofa fixe isa kaan lafa tarsee fixe. Namni baay'een lafa ga'uun irra jiru ga'uu dhiise iddoo jirutti maaliif hafeetta waan gungumuufi. Gungummiin mana keessan irraa ka'u maqaa Yesuusiin. Meerqa keessan ol fudhadhaa. Seexana caalmaa kan karaa nama dhaabu gungummiidha. Gungummiin har'aa ka'ee karaa sinnaabi. Eeqaxxoodhaan ol fudhaase. Har'aa ka'ee jedha. Waaqayyo irratti hin gungumu. Deemsa kottan fufa'edha. Kun ergaa nama baay'eeti amiin jedha. Waaqayyo warra kakuudhaan baase immoo kan isaanii irraa fudhatamee nafu. Yeroodhaaf waan saamaman fakkaachuu danda'u. Yeroodhaaf waan harkaa fudhatame fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf waan humna caalaman fakkaachuu danda'u warri kakuu. Garuu kan irra aanu isaan. Irra naana jedhame. Ganama gaafaadha manarraa fudhatee waaqayyo halkanitti dhaqe. Waa kana biraa bakkatti hin buune. Si akeekkachiisa waaqayyo. Waaqayyo si akeekkachiisa hin jedhe. Kan keetti hin bu'amu yoo amante. Fuuldura harka keessa qabaate waa jedhaanii. Kan koota kan buune jedhaanii. Hin amanta yoo ta'e. Kan kee harkaa sii fuudhameera. Ani yeroo raajamu nama mee ija akkasumatti takka ofooquu takka minaaman alwaddamu. Facaasaa dhaadhee sanbata miti. Facaasaa kan dhufu dhimma maadhaa jedheen beekaan. Sanbata kana deemaan isin dhufa. Sanbata inni lafa dhaqu dhabee dhufee as keessa nufa. Sanbata waan baay'ee jira. Achi keessas dhimmamaan garuu jira. Isa facaasaa kana hojii isaa dhiisee maal dhiisee sagantaan maa humna kakaasee mee waaqayyo maal laan jedhee dhufa. Kanaan beekaa. Sanbatatti baay'ee ni baddoo argitanii ta'uuti gaafuma tajaajilu sanbata lama keessa ettee nagaa bakka. Facaasaa hunda keessa bira ga'een karaa akkuma isin argitan yookaan ijoolleetti isin mitiire dhimmamaan dhufa kanaaf wajjin dhimmamaanis. Dhukkubsataa dhufa. Sanbata wal lafa dhaqu dhabeetu wal ilaaluu fa'aa dhufa. Fireendii barbaacha dhufa. Beekaanis waanis beeka. Kanaaf iyyuu isin ergi dhuftanii isee facaasaa kana dhimmamaa na wajjin tajaajila. Waaqayyo akeekkachiisatti baaseetu waa akkatti hin buune kan isaatti ta'e. Namichi sila bakka ituu injoorii manatti naa fidanii ituu jedhuutu hirriba malee bule. Aburaame maaliif akka akkasiin irratti hojjette? Waaqayyo wajjin walitti na buufte ni yaada manaa kee.
Anche si devi bisogna. Amen. Gaafa waaqayyo si akeekkachiisu situ falmata miti. Situ dubbata tas miti. Ofii kee dirette maal kana akkas ta'e gubboo laattas miti. Waaqni dheennaan waaqayyo kottuu fudhu. Amen. Manaas waamuun jedhe. Amen. Sifa ta'u maqaa Yesuus. Amen. Hallelujah. Kana bira darbeetu yeroo sanas akkasin jenne waaqayyo waan mana godhaa fudhate nan deebi'a gara biyyaatti sinna salphise nama keessaan cabe salphinnaadha mana namarraa fudhachuu caalu hin jiru. Nan salphadhe ituun jedhanitu latta dheerriba isaa dhabe maal waaqayyoon beekani waan waaqayyo gochuu barbaade beeka. Inni si baase si salphisuuf si hin baafne hin jedhu. Amen. Amma baay'een isaa wayyoo as ga'ee kunoo waaqayyo kakuudhaan na fidee kunoo as ga'ee waan hin qabadhu wallaaleen. Islaammoo reefos boolli qopheessisi waame. Abidda akka jiru wallaaluun sirrii miti. Gaafa waaqayyo kakuu sitti dubbatu gaaratti ol baatannaan waaqayyo boolla eeggadhu boolla laalladhu akka itti keessa buutu qophaa'e dura gadi buuta qaba. Malee gaarumaan gaaratti taasisataan kan waaqayyo miti. Warqee maaliif namni namaa warqee naa bittaa risitti neerumaa warqee kan goota warqee irratti michii yoo durbaa kan shamarran maaliif warqee jaallattu waan qorameefiim kan inni namatti miidhagu bar waan abidda keessa darbeefiim warqee dheediitu argitanii utuu abiddan bu'in harkatti keettanii maaliif gootanii bakka normaali dhagaadha waan abidda bu'eef harka yaabeem Fayyaasa koo boolla isaa keessaa fuudhamitti harka yaabai jiraayii warqeen akkasii bukoo jedhamaam maqaan isaa hin daa'u warqee ta'e maqaa kan biraa qaba warqeen jedhanii warqee bukoo yaan bassalee koon harka yaabu wantin bishoom madirakii yaabu wantin bilchoom xiyyaara yaabu wantin bilchoom wambarii yaabu wantin bilchaan kanaasi bilcheessaa raawaqan ne bilchaataan jira jedha amma waaqayyo natti dubbatee na jalaa zimmere itti dubbatamee namni si'ana itti dubbatamee ji'a lama ta'uun ga'initu waaqayyoon na sassobe waaqayyooti waan tokko siin godhanaan jedhee zimna jalaa yoo ji'a lamatti akka handaan qoonuun baastu hammattee gaafa 21 isaan qaaxxee wajjin ji'a 4 dhaqa kan handaan gooyyuu namoonni tokko Abrahaamiin waa'ee Abrahaamiin gaafa dubbatanii waaqayyo Abrahaamiin akkas godhee gurraaf ija gidduu waggaa 25 deemsise asiifas gidduu hin dhaga'e waggaa 25 itti arge mucaa guyyaa 25 gidduutti waaqayyoon kaa'anna nuyi itti dubbatee ture raajittiin illee sobdi gurbaa masana yoo raajii qalattu ganaadha ol baata waaqayyo siin jennaan gabbuu taa'ee gadhu sirriimatti jira. Nama si godha anirratti nama guddaa taata gaafa waaqayyo siin jedhu nama hundumaatu si xireeffata kana beeki. Malee ammoo qeeba qaaqanatti dubbateera hidhi ciisaa oolan amma nyaattaa. Yellam warri qoramaa jirtan isteeppii ittaanu laala. Amen jedha. Amen. Ituuti neeqii waa dhufe ndee maal waaqayyo kuleessaa dhufe si jechisiiseera taanaani ulfina si dura jira. Amen. Nama akkasitti waaqayyo karaarra qorumsa meeqa keessa baaseetu biyyattiin jedhe sanaan gaafa ga'u looxis wajjinumaan naqe. Silaa nama kakuu ammas danqaan hin dhabu achi ga'e immoo Bakkaanni waaqayyo jedhe isa kanadhanii hin galateeffatanii hin faarfatanii hin horanii horiin hin baay'atte margisaa margamiti bishaan ni jira Abrahaamis horii baay'ifate Looxis horii baay'ifate amma immoo isa jalqaba jedhe san sanyii isaa baay'isuu barbaade waaqayyo. Gaafa si baay'isuu barbaadu kophaa si baasa waaqayyo.
boqqolloo fakkeenya isinii fudhadha gabiyya keenya boqqolloo qotu warri katamaa immoo nama simbiraa gaafadha isinii garuu didi boqqolloon gaafa ija godhatee guddatu muka tokkorraa ija meeqa jira yookaan 200 yookaan 300 ta'ee muka tokkoon isaa gaafa biqitti falfalamee faca'u garuu eessa qobaa isaa dhaqee bu'a mukarraa adda ba'a jechuudha qobaa dhaqee bu'a isa yooma maal ta'a gaafa biqiluu jedhu immoo maal ta'a hin tottora tottoru malee biqiluu hin danda'u qaba tottortee nama taata tottoru malee ija kennuu hin danda'u beektaa tottoru malee inni tottorre achumatti rimmi nyaatteetu ija sin ta'u inni tottoru garuu gaafa biqilu tokkoon isaa 2 yookaan 3 ba'a ija baay'eetirraa argama isa tottorurraa namni keenya tottoruu hin barbaadu tottorsuu barbaada malee tottorsanii nama hin ta'an tottoranii nama ta'u arrabaan tottorsaa ulaa maaluu tottorsaa ulaa maggalammaxaa ulaa yeesa waan hundumtuu sirratti wal ga'e ulfina si dura jira. Ameen. Sabooda gaafa horiin baay'attu Waaqayyo Abrahaamiin qobaatti baasu maal Waaqayyo siloo kakuudhaan na fidde hin baay'attanaan jette horiin akkas taatette cirrachaan si godha jette urjiin si godha dhamuma sayyoo obboleessa koo looxiin immoo narraa adda baasuu barbaadde hin jenne Waaqayyotu loot akka inni itti adda ba'u barbaade firuma fakkaatee eebba keessa qabe Waaqayyo sirraa adda baasa. Ameen. Eebbi namoota baay'ee maaliif qabama? Tokko abbaan manaani jilbeenfatee Waaqayyo koo galanni siif ta'u maaloon siif ta'u naan hin jedhu isheen immoo ganama shattattee footoo isaa fudhattee kaatee biratti qolaadhatti mana tonqaayi asii isheen mana tonqaayatti innasi waldaa dhaqaa isheen asii waldaa dhaqxee innasi mana qolaa dhaqaa goolama guddaa ta'a wanti wal hin fakkaanne lama wal lola waan ta'eef waldaa kiristaanaa guutaa jira amma waan akkasii sooromuu fedhanii namoonni baay'een naqu mana qolaa naqu waldaa immoo dhufaniitu kurnaffaa tokkoon fidee nyaadhaa kurnafficha maal godhanne isa mana qolaatti dhufe gaafa Waaqayyo si eebbisu isa isaan miliyoona qaban irraa birrii 5 kiisii kee jirutu biyyaaf ta'a. Ameen jedhaasi. Namni kan inni eebbu jooruuf maan eebba barbaacha jooru. Eebbi sagalee keessa. Sagaleen kakuu keessa. Kakuu Waaqayyo bira jira. Inni naqu mana xiqqolaa dhaqu mana xiqqolaatti gaafa sooromuu barbaadan yookaan mucaa hangafaa wareegdu yookaan haadha manaa wareegdu yookaan abbaa manaa wareegdu namoota naannoo keessan ilaalaa waan isinitti himu kanarraa ka'aa tilmaamame baay'ee abtaamota waaqan beekan bakka lafa isaan fidan hin beektan isaanii nagadus baay'ee nagartan suuqiin isaanii guutuudhuma isaa irratu nagartan yookaan dhuma irratti maal ta'a ilmarraa haguuta fidee birrii 2 isiniin jedhu jarri miliyoonara yookaan haadha mana maggadhumaa deemu dhumarratti maal ta'u hunda isaanii yookaan baankiitti irraa fuudhaa yookaan waama tokko ta'ee dhumeetu mana kiraa itti galu dhumarratti baay'ee isaan argan ofii kootiif kan keenya garuu isa ammarratti nu duuka deemu akka nu eebbifamneef nu bira hambisa waaqa Lenna biraha fayyada. Lootiin adda irraa baasu kan barbaadeef Waaqayyo Abrahaamiinaa fi isa jalqaba dubbate sana raawwachuuf. Inni Waaqayyo kaleessa siin jedhe sun sirriidha. Sirraa adda ba'u kan irra jiru garuu warra sirraa adda ba'u. Inni Waaqayyo jedhe nafuu, inni Waaqayyo jedhe nafuu, inni Waaqayyo jedhe nafuu hin jenna nuyi baay'inaan. Sagalee Waaqayyo akkaataa nuti fudhannutu
biqilaa tokko yoo dhaabdanii bokkaan hin jiru yoo ta'e bishaan yoo nu baaftan ta'e hin guddatu. Kakuu Waaqayyoo arguudhaaf isa Waaqayyo jedhe arguudhaafis karaa kakuun sun irra nama baasu irra ba'uudha. Waaqayyo Ameerikaa dhaxxaasiin jedha ati qorumsan jaallattu Feesbuukiidhaan diyaaspooraa tokko tabbasta. Amma warra durbaatti naasa'a. Waaqayyo Ameerikaa dhaxxanaan jedhan ta'e Feesbuuk irra ooltee bultataa dhoofa naa nyaatu turaftee turuu ture. Bakka gaafa hai jalqabama low jalqabama bakka saddeetti wala sagaletti walaatu manamuutu walii galama ta'uyyuu gaafa dhufee bakka walii galanii wal fuudhanii raawwatanii maal jedhani achi isin naadha manaaf ijoollee qabu itti dabalee immoo dhukkubattii siyaana sana qabu karaa Waaqayyo hin nyaxasiin jedhe karaa barahaa saharaa kana ta'uu danda'a lemaleessa ati karaa boole duwwaa yaadda. Ameerikaan nan karaa boole yaadda ne mana achi mitaan keenya jedhan mee kan koyeedha karaa kan namootaa miteedha. Kan kee karaan kophaatti ba'eera. Ameerikaan itti gaafa Waaqayyo namoonni diiviitti namoonni diivii hin godhatte warra mana kompiitara. Diivii amanatee naasoo Waaqayyo. Xuruudha guutaa. Didaatti malee jarattiinu. Isa gurguddaa kan diddeetu isa xixiqqaa isheetti. Warra barana guuttanuuf maa guuttaa. Karacharra si ba'aa jirta taanaan karicharra deemaa jirta taanaan duutee kaateetu haaraa kaatee lafa geessa malee achitti nafu. Namni galeeffamina jedhu. Wanti nurraa adda ba'uun irra jiraatu har'a nurraa adda ba'a. Al tokko eebbifamuuf Waaqayyo wanta itti nurraa adda baasu nurratti ilaaleema adda nurraa baasu barbaade nu immoo akkinatti adda hin jennu baay'ee qabna. Namoonni tokko eebba lallabna. Waaqayyo sin eebbisa, Waaqayyo akkasiin godha, Waaqayyo akkasiin godha. Ofii keenya garuu sana keessa hin jiru. Beekuuf ta'uu waan garagaraati. Tokko hameen dhiisuu hin danda'u jedhama wala. Maal amala bakkoota hundumaa kee dhiisuu hin dadhabee waan isaa wallaale. Amala keessirraa adda baasa waaqa. Tokko immoo aariidhuma garmalee mallafa ciree aaree maal yeroo hundumaa aarii kana yoo dhiifte maal ta'a? Aariinoo kan seedhanaatti yoo sin jettani ani wajjiruma hin dhaladhe bakka sanyii makeenya taara zarii makeenya taara duruma aara nu jedhu inni akkasuma bakka ani beektaate aaraan garatti deemnu qabnu aaraan biyya balleessinaa adda bahuun qabnu irraa kun sirraa adda bahu aaraan hojii seexanaa hojjetaa akka jiru beekuu qabna. Nitano inni nurraa adda bahu qabu amala addaamummaa addaam san wajjees addaam wandin mee sirba tokko gidduu kan miidiyaan kan isaa duuba addaam wandin mee አይደለም ሬሳ እንዴት ወንድሜ ሊሆን ይችላል ወደ ደገፈተን ጀርቱኝ አለ እንት እንደገፈት ባሮኮ ሚዲያ ጀለ ወሎ ግሽታጊና አከሚት ተዳ ወንድሜ ናታና እኔ አከንዱ ሰበበተ ቢይላ ፈዋንጀቱ ረብዴት ያም gara addaamitti naannoof achi deebi